Video kana keessatti projektiiwwan airdrop sadii kan ji'a kana keessa list ta'an yookaan immoo ji'a Diseembarii kana keessa list ta'an qabadhee isin dhufee jira. Projektiiwwan airdrop kunniin ji'a kana keessa kan xumuramanidha. Host ji'a kana keessa kan xumuran beeksisanii jiran jechuudha karaa channel isaanii hundaan jechuudha. So projektiiwwan airdrop sadeen kunniin maal maalidha yoom list ta'u ka jedhullee wajjin ni ilaalla. Kana qofa osoo hin taane taaskiiwwan adda addaa guyyaa irraa guyyaatti kan fidaa jiran jiranii kan kaffaltii gaafatu jira kan kaffaltii illee hin gaafanne jira. Taaskiiwwan kanneen hojjechuudhaan immoo kooyinii baay'ee wal sassabachuudhaan yeroo list ta'etti qarshii gaarii irraa argachuu dandeessanii. So video kana keessatti salphumatti projektiiwwan airdrop sadeen kanneen kan wal qabate information gabaaboo isin dhaqqaba hanga dhumaatti nafaana turaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa video kana keessatti waa'ee projektiiwwan ji'a kana keessa list ta'anii sadeen tokko qabadhee isin dhufee jira. Eenyuudha akkamitti hojjettanii xumuruudhaaf qophooftan kan jedhu hundi keessanuu yaada keessan comment jalatti naaf barreessaadha. Akkanumallee videoowwan yeroo gabaaboo keessatti isiniif gallakkeessullee hundi keessanuu daawwachuudhaan irraa fayyadamaadha. Egaa gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee video kana like share gochuudhaan jalqabaadha. Dai gara barnootichaatti. Egaa projektiiwwan airdrop ji'a kana keessa list ta'an jedhamanii eegaman keessaa tokko Pause airdropidha. Pause airdrop kanaan dura hojjedhaa jedhee linkii isaallee isiniif kaa'ee jira channel kan koo kan Telegrama @sofumar_media kan jedhu irratti jechuudha. Hundi keessanuu akka eegaltan karaa kommentiitii yeroo adda addaa gaafii adda addaa gaafachuudhaan na beeksiftanii jirtanii. Egaa projektiin kun akka projektiiwwan airdrop isaan kaawwaniiti miti. Sababni isaas taaskiiwwan isaanii limitiidha. Guyyaa lamaaf guyyaa sadiif guyyaa tokkoof kan turanidha. Fakkeenyaaf yeroo gabaabaa kana keessatti guyyaa har'aa kan fidan taaskiiwwan hanga afurii tokko fidanii jiranii akkuma asirratti argartan. Taaskiiwwan kunniin kan hojjetaman jechuudha. Salphumatti toonii duwwaa tuqaa tokkorraa kaasee hanga toonii 10tti kaffaluudhaan kan hojjetamanidha. So projektiiwwan airdrop kamiyyuu yeroo hojjetan taaskiiwwan akkanaa yookaan immoo riskii fudhatanii toonii tokko kaffaluudhaaf yookaan immoo staarii tokko kaffaluun duratti riskii mataa keessanii fudhachuun dirqama keessanii. Sababni isaas na fayyada jettanii yoo yaaddanidha jechuudha kan kaffaluu qabdan. So Pause baay'een namoota jaalatanii kan hojjetaa jiranidha. Isinis akkuma asirratti argartan isa jalqabaa kanarratti fakkeenyaaf check jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti taaskii jalqabaa kanallee hojjechuu dandeessanii. Inni lammaffaadha akkuma asirratti argartan explore tone kan jedhu kan argaa jirtan jedhee yaada asirratti kilik gootanii waaleetii keessanii wal quunnamsiiftanii toonii duwwaa tuqaa tokkorraa kaasee hanga toonii 10 kaffaluudhaan ergasii immoo dhaggeeffatan koo paawusii 30 isiniif kenna. Dabalataan immoo laakii block jedhamutu jira. So saanduqa kana jechuudha. Innis giftii mataa ofii qaba isiniif banamaa jechuudha. Maestri quest kan jettu kana immoo banachuudhaaf salphumatti toonii hanga 10 kaffaluu isin gaafata jechuudha. Salphumatti kana garuu argachuudhaaf kooyinii paawus 50 isiniif kenna jechuudha. So kana irratti kaffaltiiwwan kanneen kaffaluudhaan salphumatti argachuu dandeessan. Isa jalqaba kana irratti kilik gootanii yeroo check gootan jechuudha. Kileem qofa gootan jechuudha. Isa gara baafachuudhaaf kileem kanarratti check jettura kilik gootanii ergasii immoo kileem gootanii jechuudha. Ergasii immoo second milestone isin jira. Isas check gootanii ergasii immoo kileem gochuudhaan isa kanas irraa fayyadamuu dandeessanii. Taaskiiwwan kunniin limitidha. Yeroo qabanii yeroo amma fakkeenyaaf guyyaa 2 fi sa'aatii 11 qofatu hafee so guyyoota kanneen keessatti taaskiiwwan kanneen hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. In games kan jedhu kana keessatti illee taaskiiwwan argaman kanneen xumuran yoo qabaattan hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Egaa partners kan jedhu keessa yeroo seentan immoo buluun channel isaanii kan airdrop bulum keessa seenuudhaan join gochuudhaan salphumatti taaskii kanallee xumuruu dandeessanii. Egaa pause airdrop karaa linkii adda addaatiin namootaaf erguudhaan inviting linkii qaba. Linkii san copy gootanii namootaa erguudhaan karaa adda addaatiin hojjetama. Pause ji'a Diseembarii kana keessa ni xumurama jedhamee kan eegamu keessaa isa tokkodha. Egaa taaskiiwwan kanneen xumuruudhaan irraa fayyadamadha. Lammaffaa irratti immoo projektiin lammaffaa irratti immoo ji'a kana Diseembarii kana keessa Diseembar 20 irratti list ta'a jedhee kan of beeksisee fi guyyoota 7 qofattu akka hafedha. Snapchattiin isaa xumuramuudhaaf Snapchattiin isaa already Diseembar 18 irratti kan xumuramu kan ibsedha. To market app baay'een keessan ni beektanii yeroo dheeraadhaaf airdropii hojjetamaa turedha. Airdropii hedduu tokko amansiisaa ta'edha. Airdropii kan hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Egaa as keessatti wantoota adda addaa fitanii jiranii stake gootanii akka ol kaawwattanillee akkanumallee more kooyinii to market kana toomaa kana jechuudha sirriitti argachuu akka dandeessan isiniif ibsanii jiranii. Taaskiiwwan adda addaa as keessatti argamu kanneen guyyoota 7 hafe kana keessatti hojjechuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa sadarkaa yookaan leevilii fakkeenyaaf gold 1 irratti argama xumuruudhaaf leevilii isaan qopheessan jechuudha. Gold 2 irratti
xumura so isa xumuruudhaaf goldii fi takka qofa naaf jechuudha levelii isaanii xumuruudhaaf so isin yoo diqqaate levelii 4 irra ga'uu qabdanii silver jechuudha silverii irra ga'uu qabdanii kaffaltii argachuudhaaf jechuudha salphumatti so wantoota kanneen hojjechuudhaan akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture wantoota baay'ee of keessaa qaba akkaataa ittiin hojjettan kanaan dura isinitti agarsiisee jira warroonni hanga ammaatti hin eegalin linkii isaa chaanala kan koo kan telegiraamaa irraa ni argattu chaanala kan koo kan telegiraamaa argachuudhaaf immoo @sofumar media jettanii sarchii irra gootan salphumatti ni argattu so to market app snapshotiin isaa December 18 akkanumallee listening datein isaa December 20 dha jechuudha guyyaa xumuraa isaanii ifa godhanii jiran sadaffaan fi inni xumuraa immoo dhaggeeffattoonni koo seed airdrop dha seed airdrop illee akkuma to market app yeroo dheeraadhaaf hojjetamaa kan turedha ji'a December kana keessa listening datein isaa yookaan list ta'a jedhamee eegamaa jira so ji'a kana keessa akka xumuramuudha kan beeksisaa jiran egaa isa kana keessatti immoo dhaggeeffattoonni koo namni danguliiticha saanduqa ofirraa qabu kana irratti kilik gochuudhaan egaa isin badhaasa jechuudha fakkeenyaaf ana CD 60 na badhaase akkuma sadarkaa isin irratti argamtanii jechuudha kileem kayetu kana irratti kilik gochuudhaan gara coinii keessanitti akka isiniif dabalu gochuu dandeessan jechuudha nama saanduqa qabu kana guyyaa guyyaadhaan jechuudha isiniif dabalaa deema egaa as keessatti wantoota hojjechuu qabdan kanaan dura baay'inaan isiniif ibsee jira CD airdrop akkaataa ittiin hojjettan akkaataa ittiin coinii keessan guddifachuu dandeessanii fi akkanumallee dhaggeeffattoonni koo pointiiwwan isaan yeroo kaffaltii kaffalan maal irratti hundaa'aniiti kan kaffaltii nuuf kaffalan maal hojjechuu qabdan kan jedhu kanaan dura viidiyoon bal'inaan hojjedhee jira waan ta'eef isa daawwachuudhaan irraa fayyadamaadha linkii isaa description jalaa ni argattu egaa dhaggeeffattoonni koo projektiiwwan airdrop ji'a Desembarii kana keessa listening datein isaanii dhiyaate kanneen akka irraa fayyadamtan abdiin qaba warroonni hanga ammaatti hin eegalin immoo linkii airdropiiwwan kanneen sadeenii argachuu yoo barbaadan chaanala kan koo kan telegiraamaa irraa argachuu dandeessanii achirra seentanii salphumatti eegaluudhaan guyyoota hafee muraasa kana keessatti hojjechuudhaan qarshii gaarii irraa dalaguu dandeessan egaa viidiyoo kan koo kanarraa asirra xumuree jira hundi keessanuu projektiiwwan airdrop sadeen kanarraatti warroonni hirmaachaa turtan ammas jabaatanii hojjechuudhaan yeroo isaan eebbisan yookaan immoo listening datein isaanii irratti gurgurachuudhaan tookinii bareeda isiniif kennuu danda'u waan ta'eef akka gaariitti akka irraa hojjettan abdiin qaba egaa viidiyoo kan koo kanarraa asirra xumuree jira warroonni hanga ammaatti nafaana turtan hedduu tokko galatoomaa isinii jecha warroonni YouTube chaanalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe like share gochuu hin irraanfatinaadha yeroo biraa viidiyoo biraatii fi barnoota biraatii walitti deebinaa horaa bulaa